Qonnaan bultoonni aanaa ejersa lafoo kilaasteraan ijaaramuudhaan waggaatti yeroo lama oomishuudhaan faayidaa guddaa argachaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaa kanas qonna gannaa bara kanaatii fi lafa isaanii haala gaariidhaan qopheessuun facaasaatti seenuu isaanii himu. Lafa keenyas immoo bifa bareedaa ta'een qopheessine sanyii dhumtarraa guyyaa dhumtarraa gurii guyyaa caamsatti sanyiin keenya nuun amma sirriitti gara fuulduraatti dursarraa beekama waan hunduyyuu gaafa azmaraa facaasas sun bareede midhaan achirra margu sun irree bareeda callaan irraa argamu sun irree hin bareede jedhamee tilmaamama jechaadha. Baay'ee namatti tola hojiin kun namas ijaaruu danda'a qindoominas hin qaba tokko immoo jijjiirama qonnaan bulaas hin qaba. Amma immoo koreen kilaasteraa sunis nu kakaasee raawwanne qonna sanis yeroodhaan wal fakkeechinee akka qonnu wal fakkeechinee too akka facaasnu oomishni nu argannu sun irree walitti siqaa wal fakkaataa akka ta'u ta'aa jira. Bulchaan aanaa ejersa lafoo obbo Kabbadee Lallisaa gandoottan shanan qaban keessatti kilaasteraa gurguddaa ijaaruudhaan facaasaa qamadii eegaluu isaanii dubbatan. Aanaan keenya qabdu gandoota shanan keessatti bifa wal fakkaatuun akkuma ammaasitti ganda tokko irratti argitan kanatti eegallee jirra. Gandi kun amma ganda ammatti argamnee facaasaa jirru kun ganda Sarawwaa Dheebisaa jedhama. Ganda Sarawwaa Dheebisaa keessatti gara hektaara 500 guyyaa irraa kan faca'uchaadha. Akkasumas immoo bifa wal fakkaatuun gandi qal'aan boortuu gandi calala qaboobee gandi seemboo gooroo irradhaman guyyaa irraa kan facaasaa isaanii geggeessanidha. Kanaaf haalli ittiin uummanni keenya kilaastera fudhatee ittiin hojjetu duras baay'ee muuxannoo isaa qaba waan ta'eef baay'ee nu rakkisu amma uummanni keenya karaa guutuutiin baay'ee facaasaa kan jiru ta'uu isaatichaadha. Akka godina Shawaa Lixaatti bara kana lafa hektaaraa 800 fi 794 sanyiin uwwifne oomisha kuntaala miiliyoona 32 argachuu qabnaa fi hojjechaa jirra kan jedhan itti gaafataman waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafa Araarsaa hojiin kilaastera cimsuu qindoomina qoda fudhattootaan cimee itti fufaa jira kunis bu'aa gaarii argamsiisa nu abdachiisee jira jedhu. Kilaasteroonni amma jalqaban kilaasteroota midhaan agadaatii fi kan midhaan biilaa keessaa qamadii jalqabne bifuma wal fakkaatu kan kilaasteroota biraas kan itti fufu ta'uu isaatii fi sochiin waliigala jiru bara kana amma karoorfanne olitti teekinooloojiis fayyadamne oomishtummaa dabalu akkasumas immoo inisheetiivota 11 gosa midhaanii 11 qabannees immoo galmaan gahu qonnaan bulaan keenyas immoo sirriitti maalummaa kilaasteraa sirriitti hubatee akka sirriitti waliin hojjetuu fi teekinooloojiin keenya sirriitti akka lafa qabatu gochuu irratti deeggarsa ogummaas deeggarsa hooggansaas baay'ee murteessaadha. Kan immoo kan hojjennu yuuniyoonii qonnaan bultoota amboo sanyii akka nu waliin baay'isaa amma jiran akkasumas ejensiin babal'ina hojii gamtaa godinaas deeggarsa guddaa dhiyeessii galteewwan kana wajjin akka hojjetuu fi walumaa gala akka Shawaa Lixaatti hojii qonnaa irratti xiyyeeffannoo addaa kenninee kan hojjennu ta'uusaa ibsuu barbaade. Akka godinaatti yeroo bonaa qopheessine kana keessatti xiyyeeffannaa kilaasteraaf kennine guddaadha. Kanaafis oomisha gaariitu irraa eegama jedhanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Diidhaa Guddataa. Qophiin maasarratti akka godina keenyatti qophii guddaatu taasifamaa ture. Qophii taasifamaa tureen hektaara 800 fi 86 ol maasaan qophaa'aa ture yeroo bonaa keessa rooba arfaasaas fayyadamnee iddoo qophiin maasaa fi karaa guutuu ta'een xumuruudhaaf sochii gurguddaan godhamaa ture. Isa kana keessa qamadii hektaara 200 fi 69 ta'u kilaasteraan qonnaan bulaa walitti ijaaree sassaabbisaatiifis mijataa karaa ta'een kunuunsa midhaanii keessattis rakkoowwan garaagaraa akka hin uumamnetti kilaasteraan ijaaramee facaasaa guyyaa irraa eegallee irraa nuta baddaa irratti. Qonnaa utubaa dinagdee biyyaa ta'ee galteewwan barbaachisoo ta'an guutuu fi kilaasteraa fi xiyyeeffannaan kenname milkaa'ina hojichaatii fi deeggarsa guddaa qabaaf kanaaf hojjetamaa jiras jedhu hoogganaan abbaa taayitaa galteewwan qonnaa Oromiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo. Qonni biyya keenyatti lafee dugda dinagdeeti jedhamee beekama. Haa ta'u malee sadarkaa qonni keenya irra jiru keessayyuu hanqina galteetiin wal qabatee sadarkaa barbaadamuun otoo hin deemin irra ga'ee jira. Har'a immoo akkuma arginu qotee bulaan keenya kilaasteraa walitti dhufee yuuniyoonota wajjin ta'uudhaan waan jirurra galtee jirurra calla guddistuu jirurra haala kana walitti fidee isumaan immoo deebisee oomishuudha. Sadarkaa kanatti qindaa'ee hojjechuunsaa baay'ee nama gammachiisu. Haala kanaan yoo itti fufe qonni dhugumaan lafee dugdaa dinagdee kanaa ta'uu akka danda'u wantoonni namatti argisiisan baay'eetu jira.